Walitti deebineerraa kabajamtoota hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan marii ispoortii roobii guyyaa raadiyoo OBN irraa simbira gahaa jirudha. Shefee dhaggeeffattoonni hedduun yaada isaanii nu katabaa jiru. Boodarra gidduun itti deebina. Alexander Isaac jijjiirraa gara Liverpool tole akka jedhe miidiyaaleen tokko gabaasaa jiru. Waliigalatti garuu Liverpool xiiqii baroota darbanii baachaa jira waan nama jechisiisu kan fakkaatu. Maaliif hanga ammaatti mallaqni inni jijjiirraa taphattootaatiif dhangalaase mallaqa guddaadha. Sararri fuulduraa kilabichaa kan akka Mohamed Saadatiin durfamu, Cody Gakpotiin durfamu, Luis Diaz amma baheera. Sarara cimaa akka England sondeen akka Awurooppaatti jirudha. Amma sanarratti Isaac dabalachuuf deemaa jiru. Maalidha karoorri isaanii waan jedhu osoo kaasne? Liverpool egaa akkuma tuu kaafte xiiqii baroottan darbanii isaa jecha Liverpool kan ibsu natti fakkaataadha. Keessumattuu bara darbee Arne Slot gaafa Liverpool bakka ergan kilooppii bu'anii fudhatan taphattoonni isaan haaraa dabalan tarii Federico Chiesa tapha murteessaa jedhamu irratti hin taphanne miidhamaa wal qabatee taphataa kanaan ala taphataan gatii qaba yookaan immoo jijjiirama Liverpool keessatti fida jedhee inni maallaqa itti baasee fide kan biraa hin jiru. Garee ergan kilooppii ijaaranii biraa deeman bifa isaaniif ta'uun qindeessanii Wancaa Premier League England ittiin fudhatanii Champions League Awurooppaa irratti ittiin hirmaatanii ittiin milkaa'anii jiru. Kanaaf Liverpool kana booda maal yaada isa jedhu irratti karoorfatanii waan hojjetan natti fakkaataana. Hanga ammaatti akkuma tuu kaafte yoo xinnaate taphattoota murteessoo jedhan 4 maallaqa itti baasee fidateera. Florian Wirtz, Milos Kerkez akkasuma immoo Frimpong dabalatee taphattoota akka Hugo Ekitike maallaqa hangas ga'u itti dhangalaasee Liverpool Anfield qubachiiseera. Walumaa gala maallaqni isaan baasan hanga ammaatittuu gara Euro miliyoona 300 fi miliyoona 5 ta'a kan isaan baasan osoo Isaaq hin dabalatin. Isaaq kan itti dabalamoo ta'e inni immoo maallaqa guddaa jedhamee yaadamaadha. Yoo xinnaate gara Euro miliyoona 173 tti siqa. Maallaqni Isaaq Liverpool baasuudhaaf murteesse maaltu kaasee isa jettesaniidha. Yeroo kanatti waggoota 5 darbanitti ergan kilooppii maallaqa baasee hin beekne Liverpool waggaa tokko keessatti baasuudhaaf kan deemu gareewwan karoora fuulduraatti bara dheeraadhaaf itti ijaaruudhaaf waan karoorfatinatti fakkaataana. Malumti isaaniitu kan ilaaltu yoo ta'e taphattoota isaan mallatteessifatan yoo ilaaltu ta'e Alexander Isaac umrii 25 sarara fuulduraa irratti Liverpool ammatti hoo eenyu qaba. Mohamed Salah umrii 33 taphataan kun yoo baay'ate waggoottan lamaanii fi bara dhufu taphachuu danda'a akkaataa ga'umsa isaati irratti hundaa'ee taphattoonni umriin akkasii taphatan waan jiraniif ga'umsi taphatichaatis garuu fuuldureen Liverpool kanaan dura tariitii Luis Diaz amma gara Liverpool keessaa ba'uu isaa mirkaneera. Bayern Munich deemee kaleessa Jarman ga'uu isaa mirkaneera. Qorannoo fayyaa akka xumuru eegama. Galii taphataa kanarraa ni argata. Mallatteesseera amma BBC'n daqiiqaa 20 dura gabaasa baaseen paawundii miliyoona 65 Bayern Munich taphataa kana fudhateera. Taphataan kun akka Liverpool bahu hin barbaadu. Garuu taphatichi gadhiisuu barbaada. Mindaan isaa baay'ee xiqqaadha. Amma fakkeenyaaf dhimuma Luis Diaz waan muraasa kaasnee gara Isaacitti deebinuti. Mindaan torbanii baay'ee xiqqaadha. Amma fakkeenyaaf Mohamed Salah mindaa torbanii amma waliigaltee haaraa kanaan gara paawundii 400 kan jedhamu. Luis Diaz garuu paawundii 55 qofa akka taphataa baay'ee xinnaadha taphataa kanaaf. Akka taphataa akkaadaamii taphataa mindaan xiqqaan kafalamuufidha. Paawundii 55 fi 400 gidduu garaagarummaa jiru laaluun ni danda'ama. Taphataan kun ga'umsa waan hamatamuu miti. Dorgommiilee hedduu irratti Liverpooliif goolii galchuudhaan taphataa yeroo rakkoo Liverpool jennee kaasuu dandeenya. Mindaan isaa xiqqaa ta'uudhaan wal qabatee amma achitti waggaatti gara Euro miliyoona 14 argata jedha gabaasni Biild gadda baase kan ilaalu baay'ee maallaqa guddaa dachaa Liverpool kan inni argatu. Iddoo Jamaal Musiaalaa waan miidhameef iddoo sana bakka buufachuuf waan karoorfataniif taphataan kun gadi dhiisee Liverpool garuu gadhiisuu hin barbaadu ture. Garuu fedhii taphatichaa ta'ee gadhiiseera. Deemee gara yaada keetitti hannufu Alexander Isaac afaan hin tole jedheera waan jedhu miidiyaaleen hedduun gabaasaa jiru. Tarii Liverpool taphataa kana ani mallatteessisee hin jira yookiin walii galeera jedhee ifatti bahee miidiyaatti haa dubbachuu baatu malee. Haawulleen kaleessa Norkaa baheera jedheera. Leenjisee Newcastle. Sababa malee miti amma kan Norkaa baheera jedhanii isaan kaasaniif.
tokkoffaa ganna dhiisaa jedhee ifatti gaaffii dhiyeesseera. Nagaa Niwukaastil Yuunaayitid waliin ittiin fufu jedheera. Sababni jalqabaa mindaadha. Maaliif ammarratti mindaa torbanii paawundii 1,120 argata. Waliigaltee amma hanga 228 Niwukaastil keessa isa tursiisuun jechuudha. Yoo xiqqaate hanga 300tti naa dabalaa waan jedhu gaaffii dhiyeesseera. Gaaffii sirriidha taphataa yeroo kanatti sara fuulduraa irratti. Amma Muhammad iddoo isaatti taphataan isa caala jedhamee jiru ammarratti rakkisaadha Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti sarara fuulduraa irratti lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Muhammad Salah faan amma rogarraa ka'anii goolii hedduu lakkoofsisuudhaan beekamu garuu iddoon amma Isaac jiru sadarkaa addunyaatti lakkoofsi 9 badeera hin jiru jedhamee yeroo hamatamaa jiru kana keessatti taphataa dhufeedha. Taphataa ifaajee Laaligaa Ispeenii hanga Pirimeer Liigiitti of mul'iseedha. Kilaba Niwukaastil sadarkaa xiqqaarraa kaasee hanga waltajjii Awurooppaatti taphataa geessiseedha. Mindaa gaafachuun isaa sirrumeen kaasuu dandeenya. Niwukaastil Yuunaayitid garuu mindaa sanaaf deebii hin kennine ganna dhiisaa jedheera. Amma imala gannaatiin kilabicha waliin hin deemne sababiin eeramu miidhama. Miidhama duuba garuu qalbiin isaa Liverpool akka jiruudha kan himame. Tokkoffaa Liverpool taphataa kanaaf mindaa jabaa kafaluu danda'a. Waliigaltee waggaa 5 akka dhiyeessuuf tole jedheedha kan himame. Kilaba kana waliin Champions League barbaada, Premier League barbaada waan ta'eef mindaa barbaada, waan baay'ee barbaada. Kanaaf Newcastle United ba'uuf karoorfachuun isaa waanuma qajeeladha yookiin waanuma sirriidha jennee kaasuu dandeenya. Newcastle United taphataan kun akka harkaa ba'uuf qarqararra ga'e waan beekaniif iddoo isaallee taphataa biroo barbaada akka jiranidha kan eerame. Taphataa kana kan dabalatan taanaan bara darbe hangam Champions League Awurooppaatiin hanga PSG mo'amanii dorgommicha keessaa bahanitti taphoota ramaddii olaantummaan dursaa akka turan ni beekama. Premier League garaagarummaa qabxii bal'aatiin shaampiyoonii ta'uun ni beekama. Amma karoorri isaanii Premier League qofa miti. Taphataa kana dabalatan taanaan Premier League qofa miti. Hangam Liverpool, Arsenal, Chelsea, kilaboonni akka Manchester City of cimsaa haa jiraatan malee Premier League qofa karoorfatee taphataa kana akka mallatteessisuuf socho'aa hin jirre agarsiistuun tokko tokko jiru jechuudha. Keessumattuu akkuma atuu kaaftee amma Pirimeer Liigii Ingilaand bara darbe shaampiyoonii ta'e ilaala. Liivarpuul gareedhuma saniin shaampiyoonii ta'e tarii amma taphataa fuula haaraa osoo hin dabalatin amma karoorri isaanii akkuma atuu kaaftee hanga bara darbe sadarkaa tokkoffaadhaan ramaddii isaanii xumuranii PSG'n dorgomicha keessaa baanitti shaampiyoonummaadhaaf illee Champions League Awurooppaatiin garee tilmaama argate ture Liivarpuul. Haalli isaan dorgommii san keessaa isaan ittiin ba'an kun iddoowwan muraasa irratti hanqina akka qaban ifatti kan ittiin mul'atedha. Daranuu ammoo Liivarpuul akkuma tuu jalqaba kaaste Luis Diaz keessaa deemeera. Balaa tasaatiin Diaago Jootaa dhabaniiru sababa darbee fi Darwin Nunes tasgabbii dhabeera. Liivarpuul akka isa gadi lakkisu Atleetik odeeffannoo ganama kana baasan illee Darwin Nunes Liivarpuul ganna kan akka gadi lakkisuu gara Naapoolii akka imaluudha kan inni eegamu. Kanaaf amma Liivarpuul taphattoota tarii Koodii Gaakpo, Hugo Ekitike dabalateera, Florian Wirtz dabalateera. Taphattoonni kun garuu iddoo isaan barbaadan isa sirrii sanitti bara kanaan alatti isaan fayyadu. Muhammad Salaan bakka hin jirretti goolii namni gashuu jira isa jedhu irratti xiyyeeffannoo Liivarpuul isa jabaa akka ta'edha kan namatti akeeku. Maallaqa illee akka isaan baasaniif wantoonni taasisan ammoo jiru. Liivarpuul akkuma jalqaba kaasaa turre xiiqii waggoota kurnan hojjan waggoota kurnan darbanii egaa abbootii qabeenyaa kana keessumattuu abbootii qabeenyaa kana dhuunfatame waggoota kurnan darban maallaqa baasuurraa of qusateera yoo xiqqaate gara paawundii miliyoona 200 miliyoona 63 kan waggoota kurnan darbanitti kan Liivarpuul baase. Kana yoo laalete waggaa darbe qofa waggoota tokko keessatti qaruu Cheelsiinu maallaqa kana caalu kan inni baase gara paawundii biliyoonatti lakkaa'amu baase Cheelsiin kan ilaaltu yoo ta'e. Kana hoo taate Liivarpuul barootan darban maallaqa galii galfachuun alala baasiin inni baase baay'ee akka hin jirres kan namatti agarsiisu. Ofitti amanummaa Liivarpuul gaba biraatiin kan isaan akka qaban kan namatti agarsiisudha. Amma Euro miliyoona 300 ol baaseera. Isaa akka hin dabalu yoo ta'e onnachiiftuuwwan garaagaraa wajjin gara Euro miliyoona 500 kan inni dhufu. Kana keessaa taphataa amma gurgure Diaz mirkaneera Euro miliyoona 75. Taphattoota kanneen biroo kan akka Kwaansaa fa'aa gurgurateera Baay'ee Liivarkuusanitti walumaa gala gara Euro durseetumaa bu'aa
kara Euro miliyoona 63 argateera osoo Luis Diaz hin dabalatin. Kana gaafa dabalus manni isaa akka hin tuqamne akka qeen isaa waa'ee faayinaansii dambii Premier League England isin akka hin jeeqamne dursee karoorsee hojii itti kan eegale kan fakkaatu karoorri isaanii waancaa Premier League England osoo hin taane dorgommii Awurooppaatti guddummaa Liverpool deebisuu fi garee waggoottan dhufan sarara fuulduraa irratti garee jabaa qabu Florian Wirtz dargaggeessaa isaa waggaa 25 yoo xinnaate waggoota 5 dhufan haga umrii 30titti Liverpooliif taphachuu kan danda'u ta'uunsaa taphaticha immoo akkuma tuukaafte sarara lakkoofsa sagaleetti yeroo ammaa taphattoota barbaadaman keessaa Real Sociedad irraa gaafa gara Newcastle dhufu goolii gashaa ture Newcastle dhufnaan goolii gashuu isaa itti fufee dhaabanne bara darbe Mohamed Salah qofatu isa caale goolii 23 galcheera Premier League dhani dorgommii hundumaan goolii 27 galchee hammam taphataa sarara fuulduraa sirrii akka ta'e kan agarsiise saffisa qaba kubbaa gangalchee taphataa deemuu danda'uudha taphataa amala qabeessaa yeroo garagaraatti maqaa isaa wantoota badaan taphattoota hin kaa'amne keessaa isa tokkodha. Kanaaf Liverpool ittiin of abdatee taphataa kana mallatteessifachuudhaaf kaayyefateettee kan itti kaaftu dorgommiin ijoon isaa Premier League England osoo hin taane Zaatileetikilleen gabaasa barii kan akka jaraa dubbise tokkoon akkas jedha kaayyoo guddaan Liverpool bara dhufu Premier League osoo hin taane dorgommiilee Awurooppaatti guddummaa isaa deebisuu fi akka ta'edha kan isatti akeeku. Kanaaf ammoo taphattoota kana qabaattee sarara fuulduraa irratti Mohamed Salah Isaaqiin dabaltee Hugo Ekitike Jarman keessatti bara darbe goolii 22 galchee dabalattee Florian Wirtz by Leverkusen keessa taphataa akkasii kana ittiin dabaltee Liverpool sadarkaa Awurooppaatti wanti morkataa shaampiyoonii kilaboota akka Real Madrid fa'aa waliin morkachuu dadhabsiisu hin jirette hin qabu. Amma Madrid guddummaan isaa san mara waan himamuuf miti amma kilaboonni jajjaboon jedhaman tasa dhalataa jiru kilaboonni akka PSG. PSG'n Barcelonaan sochiin taphaa isaanii hawwataa kan ta'e goolii hedduu kan galchan kanaaf guddummaan Real Madrid barootaaf qabu sun bara dorgommii xumurameen hin mul'anne tarii Alonsoon bifa haaraan akkamitti deebi'uu danda'an kan jedhu kan walumaan laallu ta'a deeme dambii faayinaansiitiin wal qabatee maal abdateeti hangana hambaasaa jiru Liverpoolii xiqqin baroota darbanii taphattoota osoo mallatteessifatin ture suni waqtii jijjiirraa ganna kanaa qofaan fedhii qabu xumurachuuf deemaa jira waan jedhu kan namatti agarsiisudha. Akkumaatu jette jijjiirran taphattoota hanga ammaatti baase paawundii miliyoona 300 olii dambii baasee fi galii Premier League England kilaboonni hedduun itti cinqamanii itti rakkatan itti adabaman dambii kana eeguu dadhabuudhani Liverpool daangaa sana eegee waan socho'aa jiru kan fakkaatu kanaan ammoo jijjiirraa taphattootaatiin illee madaala galii fi baasii kilabichaa eeguuf waan karoorfateedha kan fakkaatu. Fakkeenyaaf Luis Diaz Bayern Munichitti makameera Euro miliyoona 65 paawundiidhaan miliyoona 75 Euroodhaan paawundiidhaan immoo 65 walii galatti garuu Darwin Núñez hanga isarraa eegame kilabicha tajaajilaa hin jiru. Maqaan isaa Napoli waliin dhahamaa jira. Harvey Elliott achuma kilaba London West Hamiif mallatteessuuf waan jedhutu jira. Federico Chiesa kilabicha tajaajilaa hin turre kilaboota Itaalii keessaa tokkoof mallatteessuu akka maluudha kan eegamu yoo xiqqaate jijjiirraa taphattoota arfan kanarraa hanga paawundii miliyoona 150 karoorfateera. Gatii Isaaq jechuudha. Kanaaf taphattoota arfan kana amma Luis Diaz gurgureera Núñez jira Harvey Elliott jira Chiesaan illee yoo gurguramuu baate kilabni isa bitu yoo dhabame jijjiirraa taphattoota sadan kanarraa paawundii miliyoona 100 ol ni argata. Maaliif Luis Diaz amma 65 baaseera 35 tafa jechuudha. Yoo xiqqaate Harvey Elliott fi Darwin Núñeziif paawundii miliyoona 30 ol ni dhufa jechuudha. Kan Darwin Núñez 45 olitti tilmaamama. Yoo xinnaate amma jetti kana ni baasu. Ni baasu jechuudha. Yoo xinnaate taphattoonni lamaan kun 30 olitti ni gurguramu. Kana jechuun Liverpool paawundii miliyoona 100 gurgurtaa taphattoota kanarraa argateera jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf Alexander Isaac Liverpool qofaa miti kan barbaadu. Arsenal barootaaf taphataa kana barbaadaa ture.
Manchester United akkasuma barbaadaa ture. Manchester United kaaznaa isaa rakkatee amma keessa gabaa keessaa bahe malee ammallee taphattoota sarara fuulduraa lakkoofsa 9 irratti ni barbaada. Maatiyaas Kuunyaa akkasuma Brian Mbeumo qofa waan mallatteessisee ta'aa jiru miti. Aston Villa irraa Oli Watkins, Benjamin Sheshko Bundesliga Jarman irraa gaafateera. Garuu hanga ammaatti milkoofneef. Alexander Isaac tuffatee osoo hin ta'in gatiin isaa waan addatti kutate Liverpool waan jedhuun arge kilaboonni jajjaboon amma ati kaafte kuni rakkoo faayinaansii isaan mudate keessa kilaboonni maqaa isaanii dhaamu kilaboota Itilii kilaboota Spain tarii Real Madrid faa yoo ta'e malee Barcelonaan warra bitatee galmeessu yeroo itti dadhabetti Manchester Cityn dursee kan fixate taphattoota ganna kanaatiin isa kanaaf Liverpool kophaatti argate kilaboonni liigota Saawud Arabiyaa kan akka Al Hilal fedhii agarsiisanii turanii taphatichi tole hin jenne mindaan isaan dhiyeessan beekamaadha kilaboonni Saawudii fakkeenyaaf kama Isaaciif dhiyeessan haalaallume mindaa torbanii paawundii 600 waan dhagaame addunyaarra hin jiru dhagaame hin beekamnedha. Kun yoo idaamu mindaa waggaa meeqa ta'a? Paawundii miliyoona 32 ta'a. Kun gibirarraa taaksirraa bilisa kan ta'e kan harkatti fudhatu jechuudha kan irraa hin hirrifamne. Kun egaa qalbii isaa hin rarraasne taphataa kana. Yeroo gabaabaa keessatti osoo umriin isaa 30 hin guunne duroomuu osoo barbaade gara Saawudii deemuu danda'a. Gaaffii Al Hilal isaaf dhiyeesse kana manuma taa'ee tole jechuu danda'a ture. Garuu ofirraa deebiseera hin barbaadu jedheera mallaqa kana. Amma Newcastle keessatti mindaan torbanii hanga paawundii 300 haa kafalamuu jedhe. Saawud Arabiyaatti hanga 600 dhiyaannaniif dide. Walakkaadhaa gadi. Maaliif dide? Beekamtii barbaada. Guddina barbaada. Pirimeer Liigii argachuu barbaada. Chaampiyoons Liigii Awurooppaa fudhachuu barbaada. Kana kan ittiin milkeeffachuu danda'u Liverpool. Dursee dubbateera innuyyuu gaafan gara Liverpool osoo hin deemu ta'e mirkanaa'e waan an barbaadu hundanaan argadha achitti jedheera. Isa keessaa waancaa fudhachuun immoo isa tokko. Taphataan kamiyyuu sadarkaa Awurooppaatti yeroo amma Pirimeer Liigii fudhachuu barbaada. Galmee taphataa tokko duubni isaa kan ilaalame seenaan isaallee himamu Chaampiyoons Liigii Awurooppaa injifatee inni jedhu ijoo guddaadha waan ta'eef inni kun isaaf dhimma murteessaa mindaa irra caalu. Badhaasa dhuunfatillee amma badhaasonni jajjaboon kubbaa miilaa keessatti kennaman badhaasa Baalaandoor miti ammarratti kana argachuudhaaf kilaboota jajjaboo akka England akkasuma liigota Awurooppaa 5 keessatti dorgoman keessaa baay'een isaanii kan filamanii liigii Saawud Arabiyaa taphatee Baalaandoor ni argatan. Tilmaama abjuudha sana milkeeffachuuf amma taphataan kun umriin isaa 25 dirqama kilaboota jajjaboo keessa turuu qabaata amma milkeeffate haa jennu maaliif waliigaltee afaanii kilaboonni lamaantu hafe malee taphatichi dhuunfaan xumureera. Taphatichi tole jedheera gaafatamee tole jedheera amma kan hafe waliigaltee kilaboota lamaan gidduu jirudha. Liverpool mallaqa paawundii miliyoona 100 ol kafaluuf akka qophii ta'edha kan hedduun miidiyaaleen hedduun himaa jiranii erga taphataan kun Liverpooliif mallatteesse Pirimeer Liigiin Ingilaand bara dorgommii itti aanu bifa akkamii qabaata kan jedhu xiqqoo wal nama gaafachiisa. Waa malee miti kanan kaaseef. Arsenaal taphataa cimaa sarara fuulduraa amma lakkoofsa 9 bakka amma Isaac taphatu kana hin qabu kan jennu Yokoresh fidateera. Dabalataan Zubemendii fidateera iddoo Toomaas Paartee ittisni isaa goolii eegaan isaa durumaa namatamu. Haaluma wal fakkaatuun Manchester Citynis haaloo bara darbee Liverpooliin caalame sana deebifachuuf jijjiirraa hedduu raawwateera. Manchester United hanga ta'e socho'aa jira. Chelseanis baay'inni taphattoota amma mallatteessifachaa jiruu fi dura qabu dorgommii kamiifuu garee qophaadha. Qoqqoodayyuu taphachiisuu danda'a Chelsean. Eenyutu shaampiyoonii ta'uu danda'a kan jedhu wal nama gaafachiisa achirratti osoo yaadanaa kennitiin barbaadu. Keessumattuu tariitii kan uummata kaaftee amma gareewwan kanneen keessaa kan ilaaltu yoo ta'e amala waancaan Pirimeer Liigii Ingilaand amma bara darbee akka nama ispoortii kana hordofaa tureettis kilaboota kana irra deddeebiin hordofeettis jalqaba irratti namni Liverpooliin tilmaame hin turre Pirimeer Liigiidhaaf Chaampiyoons Liigii tarii hirmaannaa baay'ee deemuu danda'an. Arsenaaliif Manchester City Chelsea fa'aatu dhaamaa ture. Chelsean haala saniin rakkatee yeroo muraasa morkatee keessaa kan inni dadhabee too Chaampiyoons Liigii Awurooppaa dhumarra mirkaneeffate. Arsenaal
rakkoo sarara fuulduraa irratti barootaaf qabu bara darbees isa mudate bara kana eenyutu waancaa fudhata isa jettu Inumaayyuu kan bara darbee yoo kaasnu taphattoonni hedduun goolii hedduu galchaan turre. Sarara fuulduraa irratti kan itti abdatanii mallatteessifatan taphattoonni hedduun ga'umsa sanarraa eegamu baachaan turre. Bukaayoo Saakaa, Gabriel Maartineelii fa'aa kan roga bitaa fi mirgaa irratti socho'aa turanii amma sarara fuulduraa irratti dabalateera. Bara darbe goolii hedduu osoo hin galchin garuu lammaffaan xumure. Lammaffaan xumuruun isaa baroota sadii walitti aansee haatiriikii haa hojjetu malee garaagarummaan Liverpool waliin ture garuu baay'ee bal'aadha. Bara darbee. Kanaaf bara darbe qabxiin hangasii akka uumamu kan sababa ta'e taphataa gahumsa qabu sarara fuulduraa irratti dhabuu isaaniiti. Amma Liverpool hangana of cimsee dhufeera. Siitiin bakka durii hin jiru. Cheelsiinis daran of fooyyessee dhufeera. Liverpool yeroo arfaffaaf lammaffaaf deemamoo shaampiyoonummaaf morkataa waan jedhu xiqqoo xiinsammuu waancatarra erga fagaate waggoonni 20 ol lakkaa'amaniiru barri dorgommii ittaanu kun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Yaaduma sirrii kaafte baroo waggaa 21 waancarraa fagaatte waggoota 3 itti siqxee gaafa seera darbu tariiti akka taphattootaatti hawwii qabu isa jalaa darbe kana milkeeffachuudhaaf ni dubbatu yeroo garaagaraa itti akkuma ati karoorfatte immoo morkataan keessi karoorfata. Liverpool hojii isee hojjetaa jira. Cheelsiin garee waancaa kilaboota addunyaatti irratti haala saniin imale san garee PSG injifate dorgommii Awurooppaa fudhate sarara fuulduraa irratti Pedro dabalateera taphattoonni biroo kan akka Palmar, Leam, Delap dabaleera. Kun kilabni London kun bara dhufu kana akkamiin abdiin dhiibbaa hin qabu. Cheelsiin amma tokkoffaa wanni waancallee fudhachuutti hin danda'u. Abdiin abbaan qabeenya irra kaa'e dorgommii Awurooppaatiif dorgommiilee biyya keessaa birootiin morkataa jabaa ta'u Champions League Awurooppaa argachuun ijoo isaanii jalqabaa akka ta'e. Cheelsiin kanaaf bilisummaadhaan taphata. Dhiibbaa tokko malee waancaa kana fudhachuudha danda'a. Amma morkii guddaan kan Liverpooliif kan Arsenaal ta'a jedhee kanaan eegu sarara fuulduraa taphattoota kan fidateera. Bara darbe Arsenaal garee sarara ittisaa jabaa qabu dorgommichaan goolii muraasa keessummeessedha. Goolii baay'ee galchuu sadaffaan xumure bara darbe. Liverpooliif Manchester City qofatu goolii baay'ee Arsenaal caalaa galche bara darbe. Sababni goolii baay'ina galchuu dhabuu immoo Arsenaal maal isa jedhu saniif deebii kenneera. Arsenaal Victor Yokeresh barootan darban sadarkaa liigota gurguddoo jedhamanitti hamma isaa taphataan goolii hin galchine dhufeera. London gaheera. Carraa uumuudhaan Bukaayoo Saakaa bara darbe carraawwan goolii hedduu uumuudhaan sarara peenaalitii keessatti osoo taphataan goolii galchu kan akka Haaland jiraate yeroo itti jedhamutti amma achi jiru walitti dhufaniiru. Kan biroos dabalateera akkuma tuu kaafte Zubamendiin sarara fuulduraa irratti gidduurraa kaasee goolii kubbaa qabatee fi dhufeera. Yokeresh isa kana argate Alexanderii fi Mohammad Salah achitti walitti dhufanii akkasuma Odegaard utubaa duubatti kan isaan jiranii yeroo peenaalitii barbaadan keeppan jira rukuttaa peenaalitii goolii eegdha. Kanaan dabalatee morkiin waancaa bara dhufu akkuma tilmaama ooptaan tarii kilaboota kana sadarkaan kaa'e Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester City gara sadarkaa arfaffaate sadaffaatirra kaa'e tarree kanaan waan imalu natti fakkaata. Tarii ooptaan ragaawwan inni kaa'e keessaa kan anaaf fudhatamuu dide Cheelsiin sadarkaa 5 keessa seenee xumuruu danda'a. Yaadicha jedhuun alatti Liverpooliif Arsenaal gidduutti morkii shaampiyoonummaa bara dhufu akka ta'u ifatti kan namatti mul'isudha. Ragaa qabatama jiruun tarii gochi dirree keessatti qabxiin tilmaamamu maal akka ta'u beekamuu baatus kubbaan miilaa jijjiiramaadha. Isa kanaan haa ta'u malee isa kanaan Liverpool amma sarara gidduutti irratti tarii umriidhaan wal qabatee Van Dijk hamma bara darbee san morkataa bakka Trent Alexander-Arnold san Frimpong dhuguma bu'ee qaawwa Liverpool sana cufa isa jiruun alatti inumaayyuu iddoo sanatti illee taphataa tokko dabalataan isaaqiin alatti dabalataan akka barbaadu otoo jijjiirran kun hin xumuramne kan himamaatiin jiru kana hoo xumure morkiin Londoniif Merseyside waan ta'u natti fakkaata bara dhufu. Dhaggeeffattoonni keenya hedduun nu caqasaa jiru. Yaadni isaanii karaa 83 irratti dhufaa jira. Muraasa isaanii haa eerume. Firoomsaa Muhammad godina Harargee ba'aa aanaa Baabbilee Araddaa Barkalleerraa maamila keessaniin ta'uu barbaada jedhu nu katabee galatoomii maamila keenya taateerta. Nugusee Shoonaa Shawaa Lixaa Tokkee Kuttaa'irraa Gandaa Gamsaa Dasoorraa nu katabeera. Gaashaaw Naata'aa Shawaa Kibba Lixaa Wanciirraa Mawiz Naasir jedheera bakka irraa barreessee hin himne. Caalumaa Mitikkuu
burraayyuurraa maamila keessan ta'uun barbaada. Ganamaa kaasee sin dhaggeeffachaa jira jedhee beekumaa jedhama. Ana Daallee waa baraarraa waa'ee Manchester City jedhe odeeffannoon inni nu gaafate. Egaa hanga ammaatti odeeffannoowwan jijjiirra wal qabatan jettee fi akkasuma kan mirkanaa'an kama hanga ammaatti isaan biraan geenyedha. Wanti addaa hin jiru. Garuu waan Arsenaal irratti waan muraasa daballee ta'u marii keenya mataa hinuti. Garee guutuu jenneetoo kaasuu kan dandeenyu tokko Arsenaal amma. Tarii dorgommii hedduu irratti hirmaata. Sadarkaa Awurooppaatti Chaampiyoons Liigiin jira. Biyya keessaa Pirimeer Liigii, FA, Waancaa Karabaa'oo dorgommiilee inni heddummaatu. Dorgommiilee hedduuf tarii dambii baasii fi galii kan Pirimeer Liigii Ingilaand kana faalleessuu yoo baate kilabni tokko taphattoota hedduu osoo qabaatee ni gorfama. Amma irratti gareen qabnu gahaa miti waan jedhudha. Arteettaan irra deddeebiin kaasaa kan jiru. Kanaan dura ka'a. Erga yoo koreesh mallatteesseen boodallee garaan hin geenye kan jedhu kan kaase. Amma Deevid Rayaan taphataa akka Pirimeer Liigiitti taphataa cimaa jedhamee jedhamee badhaafameedha. Isarratti shakkiin qabdu. Maaliif keeppan illee yoo dhufe teessoo jijjiirra irra taa'ama malee durseen argatu. Deevid Rayaan irraa aangoon fudhatamu hin jiru. Ittisa gidduurratti inumaayyuu ittisurra darbee Gabriel Magalhaes faanti goolii galchuudhaan beekamu. Sararri gidduu baay'ee hawwataa kubbaa hawwataan taphatan Declan Rice akkasuma Odegaard Zubamendiin dabalamee fiira roga bitaa fi mirgaatiin Mereenoo duubatti deebi'ee gidduu taphachuu danda'a. Taphattoonni kun jiru Yokoresh dabalateera eessatti isa garaa ga'uu dadhabe kan jedhu. Yoo xinnaate bakka tokkotti taphattoota lamaa fi sanaa ol qaba Arsenaal amma tariitii amma garee filannoo bal'aa isa jedhu san bara kana irratti garee akkasii ijaarratee hin qaba jettee baroottan darban Mikel Arteetaa irratti hin ijaarranne Arsenaal. Qarqara lamaaniin yoo fudhatte amma noonii maadu'aa keen dabalameera bakka saakaa gaafa saakaa miidhame taphachuudha kan inni danda'u. Qarqara gamaaniin Gabriel Jesus illee qarqara bahee taphachuudha danda'a. Gabriel Martinelliin jira. Trossard jira taphattoonni kanneen irratti filannoo lamaa fi sadi qabaachuun Mikel Arteetaa eessatti garaa akka hin qate tarii fi Yokeresh gaafa dirree keessa seene tapha michuu matii marsaattaa nutti kan laallu ta'a